Kayinirraa kukkulaa karaa cabee adimmisuu hirriban naba jedhe tapchuun kun hin dorsisu bakka akka gaaraa bu'ee nu baasiin hin hambisu. Mufti miilaan hin deemu maaloo. Dukuu biyya qubaa minaan gogsanii haamu saggee morma daakiyyee si maal obsanii taa'u iluu baabooriin galaa jimmarraa na dabarsi dhukkubaa lapheen qabaa shurrubbaan itti abarsi eesiyyaa. Amma gaa Oromiyaan waraqaa ragaa kan ittiin naa kenne barreessaa walaloo biyya dalootiini. Oromiyaan waraqaa ragaa sii kennee jira jechuudha. Badhaasallee badhaasa meedaaliyaa warqiin itti qaba. Walaloodhaan. Oromoon aadaa qaba. Aadaa miidhagsaa saba. Aadaan Oromoon qabu yoo lakkaa miidhuma innooti meeqaatama. Jalqabni aadaa Oromoo walqixxummaa lallaba akka sirna gadaatti seera mataasaa qaba. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a keessummaa ajaa'ibaa nama jabaa tokko isiniif qabadhee dhufeen jira. Keessummaan keenya har'aa gaa nama aartii hojjechuudhaan aartii Oromoo hojjechuudhaan nama beekamudha. Akkasumas barreessaa kitaabaa kan ta'e kitaaba gurguddaa lama harkatti qabatee nama jiru. Kana malees baandii Arfan Buunnoo keessatti nama gahee olaanaa taphataa jiru. Barreessaa walaloo ta'uudhaan achi keessatti jechuudha. Akkasumas yeedaloollee nama hojjechuudhaan beekamudha. Har'a gaa keessummaa keenya nama jabaa qabadhee isinii dhufee jira. Nama kanaan wal isin barsiisa. Mee kallattumaan gara nama kanaatti isin dabarsa. Baga nagaan dhufte. Galatoomii baga nagaan itti. Mee maqaa kee irraa jalqabeetii hojii keellee maal akka hojjettu gamanumaan daawwattoota keenyaan akka wal bartu si affeerra jechuudha. Tolee galatoomii jecha maqaan koo Awwal Abaadir Yaadataa naan jedhanii. Kan inni aladde asuma. Godina Buunnoo Beddellee aanaa Beddellee ganda Milkoo Yuuraa keessattidha. Aartiin uumamumaan kan nama keessatti uumamudha. Aartii kana beektaa mana yaalaa dhattee dhukkuba fayyuu dandeessu miti. Dhukkubni baay'een gaafa nama qabu sabalas jedhu mana yaalaas hedduu geessamee hin fayyama. Dhukkubni aartii garuu amma galmaan si ga'amutti waan fayyitu miti. Aartiin immoo waan sabaati. Waan dhiisuu dandeessu miti jechuudha. Waan dhiisuu dandeessu miti. Aartiin ciniinfuudha beektaa. Gaafa ni ciniinfuudha siin jedhu aatii ciniinfattu tokko hanga deessutti dhiisuu hin dandeessu. Ottuma seena fuura waliin fudha jettee amma mucaan ba'utti waan ol fudhatamu miti. Miti dhugaadha. Aartiinis akkuma kana jechuudha. Aartiinis akkuma kana amma namoota baay'eedhaan jechan yeroo baay'ee namaan jedhu ijoolleedhaan jedhu waan hin beekne hin ulfaa'in waan sin fayyanne hin da'in waan hin deenye immoo hin ciniinfatin waan hin offolle immoo hin da'in jecha jedhu. Garuu aartiin namni si dhowwe atis nan dhiisa jettee waan si dhiisisu waan danda'amu miti. Amma kallattii amantaatiin hin dhowwama. Kaleessa immoo aadaan amantii dhiibu amantiin aadaa dhiibu hin jiru bar. Garuu hin jiru aadaan amantii dhiibu amantiin aadaa dhiibu haa dhiibuyyuu malee summii kaleessa diinni saba bal'aa saba guddaa kana keessa facaaseen waan aadaan amantii dhiibu amantiin aadaa dhiibutti fakkeessame akka aadaaf seenaan saba kana bakka hin geenyeef haa carraaqanuyyuu malee kaleessa rabbiif galannaa ta'u namoota nuuf kenneera. Saba bal'aa kana saba guddaa kana akka Afrikaatti kan dursee jiru kan sirna gadaa kalaqee diimokiraasii addunyaatiif illee fala ta'e Oromoon akkuma saba kana beekaa uumee beekaa sirraa burqisiisee dhiibbaaf dhiittaa diinaa
yookaan sirni muraasni Oromoo awwaaluu godhu irratti illee dammaqanii namoonni summii diinni facaase kana waan aadaan keenya amantii dhiibu fakkeessuudhaan aadaa jaraa karaa amantiitiin babal'ifachaa sirni jaarraa tokkoof walakkaaf nu balleessuuf harkaaf harma nu muraa ture nu nyaachaa ture har'allee nurraan deebine jechuudha. Waan aadaan keenya amantii balleessu fakkeessanii karaa kanaan illee karaa amantiitiin illee aadaan hin jibbama beekta. Garuu beektonni amantii immoo aadaan jibban. Beektonni amantii aadaan jajjabeessu. Amma ustaazni keenya Gaalii Abbaa Boor Abbaa Guumaa kitaaba Oromummaa fi Islaamummaa jedhu barreessee ture. Karaa amantii biraatiinis yoo ta'e aadaan amantii dhiibu amantiin aadaa dhiibu hin jiru. Kanaaf jecha aartiin yoollee hin dhowwama ta'e sin dhowwisiisu beekta. Aartiin gosa baay'ee jira. Walaloon jira, aadaan garaagaraa ibsuun jira, sirbi jira. Aartii kana hundatu dhowwama jechuus miti. Osoo kan dhowwamu gaagama naannoo sirba faayuu ta'edha amantaadhaan kan hin deeggaramne. Haa ta'u malee sun iyyuu gaa namni aartii fudhatee dhalatee wanti godhamu hin jiru dhiisisuu hin danda'u jetteetta. Mee amma ati gama keetti gaafa deebinu kitaaba barreessitee harkaa qabdaa jechuu dhagahin ture. Mee dubbiin sun nama nu gaadha. Kitaaba anilleeti hanganatti beektaa dadhabbii hedduu gaafata. Gucaa kaleessaa qabaterraa xurree guca sanaa qabatteet daandii ifaatti deemta. Anis hayyotuma kaleessaa irraati waan hin argee haala itti jirru kaleessa eessa turre har'a eessa jirra boruu maal gochuu qabnaa aadaan keenya maal fakkaata seenaan keenya maal fakkaata kan jedhu kana bara dhaggeeffachaan ture. Beekumsa koonii osoo hin taane qooda uumaan naaf qoodeenidha. Namni kamuu biyya lafaa irratti kennameef qaba. Dookteriin jira, barsiisaan jira. Hiree kana rabbitu ganama qoodaa fi hireedhuma siif qoodame kanatti immoo hojjettee ati galmaan hin geessu yoo ta'e yookaan hojjettee agarsiistu yoo ta'e ati gaafatamaadha. Biyya lafaa irratti uumamtee biyyi lafaa waan sirraa barbaaddu qabdi. Atis addunyaa kanarratti waan addunyaan sirraa barbaaddu qooda uumaan sii kennu irratti carraaqxee carroomta. Anis carraaqeetu hanga tokko carroomuudhaaf ganaa kan akka kee nama hubatan nama gaafata. Namni kophaa fiigu akkuma mukti tokko naara malee hin boba'u jedhan namni kophaa fiigu miidhamaadha. Aartiin immoo yeroo baay'ee kaleessallee waliin hubannu wal dhageenyuudhaaf ture. Har'a garuu anis akkuma ati jette haasaa walitti dheeressuu hin taane kitaaba mata duree 2 wayiin barreessee ture. Kitaabni kun Bisii Walaloo kan Soora Qalbii jedhu jalqaba kanaaf aartii Oromoo keessatti coba xiqqoo kana cobsee yoo rabbi na milkeesse gara fuulduraatti mata dureen 2ffaan carraaf addunyaa jedha. Yoo rabbi na milkeesse galmaan hin ga'a jedhee arrasi wal argee gara hawaasa bal'aatti immoo na baasuudhaaf na waamtee kana afirraa na gochuu keetiif galata guddaa. Atillee guddaa galatoomii kitaaba 2 of harkaa qabda. Tokko Soora Qalbii kan jedhudha nuun jette. Kan biraa immoo carraa fi addunyaa akkasuma nuun jette kitaaba maqaan isaa maqaa namatti toludha. Mee kitaaba Soora Qalbii kun barreeffamee xumuramee irra jechuu yaanis dhaga'een jira. Mee sadarkaa maalirra jira kitaabni kun maxxanfamee beera moo sadarkaa kamirra jira? Kitaabni koo kun mata dureen jalqabaa Soora Qalbii jedhu kun waa hunda isaa itti xumuree mana maxxansaatti kaffaltii
sababa dhabuutiin na jala rarra'ee jira. Sababa kaffaltii kitaabni kee jala rarra'ee jira jechuudha. Sababa kaffaltii rarra'ee jira. Malee kitaabni guutummaatti xumuramee? Guutummaatti xumuramee gulaalliin illee hayyoota gurguddoodhaan gulaalame. Gulaalameera. Gulaalliin illee jalqaba waajjiruma aadaa fi turizimii godina Bunnoo Beddelleetiin gulaalame. Gulaallii lammaffaa barsiisaa maastir Indaalee Taarikuu mana barumsaa bultii addaa yookaan Ifaa Boruu Beddellee barsiisota waa'ee isaanii faana kan gulaalamedha. Barreessitoota kitaabaa gosa akka Sabbata Harmee fa'aa wabii jireenyaa warra kanaan gulaalameera. Fudhatama argatee fudhatama dhabuunsaa sababan maallaqa dhabuu kootiin amma sababa maallaqa dhabuu qofaaf kitaabni kee rarra'ee karaatti hafee jira jechuudha. Maarree gaa uummanni Oromoo akkuma beekamu gaa uummata bal'aadha. Uummata saba biraatiif iyyuu ta'udha jechuudha. Uummanni Oromoo uummata Oromoo bakka jirtanitti kan na dhagaa jirtan jechuudha. Awwal Abbaadir dargaggoo yeroo ammaa kitaaba soora qalbii jedhu harkatti qabatee akkasumas carraa addunyaa dhullee qabatee sababa qarshii dhabuu qofaaf kitaabni isaa mana maxxansaatti jalaa hafee jirudha. Maarree namoonni dandeessan dargaggoo kana gargaartanii kitaaba isaa osoo mana maxxansaatii baaftanii fi isiniin jenna. Kitaaba kee kana mee qarshii hangam si gaafatan? Waan dubbatti qabdaa? Marsaa tokkoffaa kanatti 65,000 kaffalamee galadhanii gaafachii ba'u 60,125 dha. Walumatti 125 si gaafate jechuudha. 125 na gaafate. Mee kitaaba kee kana keessaa mee walaloo yaadattu yookaan walaloo jaallattu tokko dhaggeeffattoota keenyaaf jabaa nu jetta. Mee irra nu buusi. Tole Oromoon aadaa qaba jedha mata dureen tokko. Oromoon aadaa qaba, aadaa miidhagsaa saba. Aadaan Oromoon qabu yoo lakkaa'amee dhuma innooti meeqaatama. Jalqabni aadaa Oromoo walqixxummaa lallaba akka sirna gadaatti seera mataasaa qaba. Dhugaa qabatee deema hin dubbatu waan dabaa. Kanaaf aadaa Oromoo uumaatti tolche jalqaba. Kanammoo ana miti addunyaa quba qaba. Kanaafuu ittiin saalfadhu aadaaf duudhaa saba koo laphee dhiibeen lallaba. Dhugaadha aadaan Oromoo hin dhumu lakkaa'amee xiqqoo irraa dubbachuuf ol fudhadhe aggaamee yoo waan ergaa qabaatee xiqqoo naa dhagaamee. Kana aadaan Oromoo aadaa aadaarra caalu dhugaa waaqaaf lafaadha kana eenyulleen haalu. Kana hunduu quba qaba haaluu miti wallaalu. Aadaa waliin hojjechuu daboo wal gargaaranii waan jabaate laaffisu gurmuun tokko ta'anii yeroo gaddi mudate isa gaddi mudate kolfanii jajjabeessuun gurmuun bira ta'anii yeroo gammachuus gurmuun waliin deemu waa maraan. Kana aadaan Oromoo kan miidhagu waa maraan kan beeku silaa beeka warra hin beekneef illaa. Kanaaf wal jireenyaaf aadaa beekuun dirqama seenaa qoradhaa baraa jedha. Walaloo ajaa'ibaati dhugaa baay'ee namatti tola. Walaloon baay'ee haala gaariidhaan miidhagseeti kan nuti ibsite jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenya illee akka itti bohaaran abdii qabna jechuudha gammanumaan. Mee kanatti aansuudhaan immoo aartii keessatti aartii afran Bunnoo keessatti gahee qabda jechuudha gaheen jira. Mee achi keessatti maal hojjetta aartii kana keessatti? Baandii afran Bunnoo keessatti hoosii kaasuun ulfaata. Baandii kana baandii jechisiisuudhaaf amma akka arraa kana miti. Ammallee hooggantoonni akka kantiibaa magaalaa fa'aa nama dhaga'u baay'ee nama wajjin dhama'uudha. Nama wajjin fiiguudha. Yeroo jalqabaa hawwisoo magaalaa Beddellee jedhamne jalqabnu dhagaamtii hin qabnu yeroon sunis rakkisaa ture. Otuudhuma jennu kaffaltiillee dhabanii ijoolleen nuffanii nu biraa harca'an jiru. Addisuudhuma mucaa sirba sillee wayyaa hojjete kana faana inni yeroo waamamee dhufutti akka hawwisoon kun jajjabaatu godhee mucaan tokkollee amma Jimmaa Yuunivarsiitii galtee jirti joornaalizimii barachuudhaan. Ayyaantuu Geetaanee jedhamti. Nuyi nama sadii Zalaalamii mucaa jedhamu kana faana tuma nu biraa harcaanii afnee
sababa kaffaltii dhabuu sababa of dadhabuutiin namoonni baay'een isin biraa harcaanii jechuudha. Nu biraa harcaanii artiin miixuu akkuma siin jedhee nu dhiisuus didee Sinis dhiisuu diddan. nus dhiisuu dinnee arra dhufnee daandii hedduu dabarree akkuma sileedhe utuu jireenyi keenya rakkina nutti fiduu utuu inni nu waame nu jalaa qabuu diduu utuu dura keenyatti dhagaaf jirma guuranii utuu firaaf alagaan hunduu nutti duulanii obsuudhumaan darbinee arfaasaas ta'ee gannaa akkanaan waadaa galle bara taane hundumaa wanta taane hundumaa bara tokko dubbannaa jechuudhaan waadaa gallee arra dhumne aggeenye bu'aa dadhabbii keenyaas boca xiqqoo arganneen jedha. Baandii arfan buunnoo keessatti amma gaa Oromiyaan waraqaa ragaa kan ittiin naa kenne barreessaa walaloo yeedalootiini. Oromiyaan waraqaa ragaa sii kennee jira jechuudha. Badhaasallee badhaasa meedaaliyaa warqiin itti qaba. Walaloodhaan. Walaloodhaan. Obbo Mootummaa Asaffaa itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii Oromiyaa gaafa nu eebbisiisan illee dhufaniiti yoo rabbi galmaan si keenya jechaan jajjabeessaa turanii. Waraqaa ragaallee itti qabda badhaasa madaaliyaa warqillee walaloodhaan Oromiyaa irraa kan itti fudhattanii itti qabda. Kana hunda baattee asitti rakkachaa akkati jirtudha jechuudha. Mee uummanni bal'aan kun akkati artiidhaan beekamtu dandeetti artii akkati qabdu uummanni bal'aan kun si beekaa? Akka Oromiyaatti waajjirri aadaa fi turizimii Oromiyaatti kan nu eebbisiise badhaasallee kan naa kenne jaradha. Akka godina keenyaatti illee miidiyaa irratti yeroo baay'ee mul'achuu baadhullee hin beeku godinni keenya quba qabu hedduun. Hedduun isaanii quba si qabu jechuudha. Sirboota illee sirbootaan barreessee of harkaa qabu akkan sirboota hedduu qabu barreeffama kitaaba kanaallee akkan qabu beeku. Sirboota illee amma barreessitee sirboota garaagaraa illee of harkaa qabda jechuudha. Qaba of harkaa qaba. Sirboota aadaas kan ammayyaas of harkaa qaba. Egaan carraaquun carroomuu dhiisuu ta'uu danda'a. Utuma fiigan immoo gaaf tokko carroomuu danda'ama. Egaan namni immoo namarra deemaa lafarra hin deemu. Lafarra deemuun sababa ta'e namni kan inni deemu namarradha. Egaa yoo rabbiidha milkaa jedheen abdii fawwis qaba. Egaan kitaabni koo jalqabaa kun aartii Oromoo keessatti naa cobxee gucanaaf taate gara fuulduraatti akka waan hin qabadhee jiru marakka galmaan naa ga'u rabbis nan abdadha. Rabbii gaditti immoo sabni bal'aan kun akka haamlee naaf ta'u ati har'a gara kanatti na affeertii asawa kana na wajjin gochuu keetiif illee carraan fuulduraa tarkaanfii kootii bal'aa ta'edha. Meegaa xiqqoo ishee immoo artii keessatti hojjetta jenneerra sagaliidhaan waa xiqqoo geerarsaa ta'uu waa xiqqoo waan jechuu dandeessaa? Waan akka geerarsaa. Waan akka sirbasaa ta'uu xiqquma ishee sirruma. Amma sirboota artistoota hedduun jaaladha. Sirba ani yeroo baay'ee jedhu keessaa sirbi Galaanaa tokko jira. Geerarsallee kan Galaanaa kana nan jaaladha beektaa. Ka'een irraa kukkulaa karaa cabee adimmisuu mirriban naba jedhe. Irriban naba jedhe mabjuun kun an doorsisu bakka akka gaaraa boyoo nu baasiin hin hambisu. Mufti miilaan hin deemu malloo malee mormoosi miidhaan jedhu miidhama abboo malee. Ilgalootuun nu nyaattee bofaafuu garaan kunnu merga lammii walaaltee merga yuuyyeen nu dhaante. Erga lammii walaaltee merga yuuyyeen nu dhaante lubbuufuu wabiin qabnu tormarraa sabdii hin qabnu. Dhaloonni abdii qabu gaara sulula godhaa bara barrii jallattee marma garbaallee oda. Irraafuu amaanaadhaan addeessi biiftuu taati otuu lukkuun hin iyyiin otuu simbirri wajjin.
Boroonotu hundi matiin qeerroonotu hundammaqeen bari'uu wayitaati birjennuu sifataati. Egaa mee sirba aadaa keessaa immoo muraasa waama xiqqoon nu affeere kan affeetu siin jedha. Tolee, sirba naman itti siqeellee beeku naman jaaladhuudha. Sirba tamaan takkaaleen tokko jira. Ilukuu biyya quubaa minaan gogsanii haamu saggee morma daakiyyee si maal obsanii taa'u iluu baabooriin galaa jimmarraan na dabarsi dhukkubaa lapheen qabaa shurrubbaa natti abarsi eesiyya anchuu magaal eesiyya abjuun namaa eesiyya teephaan bobaa eesiyya eefan dhufoo eesiyya teebareetti eesiyya eebayeetti eesiyya teepha gaangee eesiyya eemakaangee eesiyya. Atillee baay'ee galatoomii mee hawaasa bal'aa kanaa maal jettaa maal dhaamtaa fi dhaamsatti dhaamtu jiraate daqiiqaa muraasa sii kennina. Ani kanan ittiin jedhu bakka kamittiyyuu taanaan akka kamittiyyuu taanaan warri keessas jiran ala akka kallattii kamiiniyyuu ta'e bakka qubnees kan wal kaasu akkaaf bakka walii kan wal hubatu nu'iin qofadha. Gucas kan waliif ta'u nudha yoo rabbi nu milkeesse kallattii kamiiniyyuu taanaan waloomni waan baay'ee godha. Namni yoo kutatee kutannoo isaarratti waliin ta'ee waliif ta'ee galminni hin geenye hin jiru jedha. Akkuma beekamu yeroo darbe keessatti waan guddaatu ture. Wanti guddaan ture kunis irreen walooma maaliyyuu akka cabsuu danda'u. Irreen waloome diina kamuu akka cabsuu danda'u, tulluu kamuu dhiibee akka jigsuu danda'u namuu quba qaba beektaa. Garuu gargar facaanaan akka sangaa sadeenii in ta'u kallattii kamiinuu qarcaatuun ilmaan bofaanuu nyaatti kagadheenii jedhanii beektaa. Amma kallattii kamiinuu yoo ta'e argaas jirra. Na dhukkubsa beektaa yoon sittaas kaleessarraa jalqabne hangarraatti.